Akkam nagaa jirtu daawwattoota keenya baga nagaan gara chaanaalii keenyaa dhuftanii yoo haarawaa taatan subscribe gochuu keessan hin dagatinaa. Har'a waa'ee bishaan dhuguu, faayidaa bishaan dhuguu haasa'uu deemna. Haga dhumaa akkan wajjin turtan kabajaan isin gaafanna. Duraan dursee bishaan dhuguu haasa'uurraa osoo hin seeniin dura qaamni keenya parsantii 65 olii bishaan irraa akka hojjetame dubbatama. Kanaafuu bishaan dhuguun hagam barbaachisaa akka ta'e tilmaamuun namatti hin ulfaatu jechuudha. Garuu akkamitti beekna bishaan gahaa dhuguu jirra moo bishaan gahaa dhuguutti hin jirru ka jedhu immoo beekuudhaaf maaliin beekuu dandeenya warroonni jedhanii gaafatan hin jiranii. Kun immoo akkamitti beekuu akka dandeenyu tokkoffaa fincaan guyyaa tokko keessatti namni bishaan gahaa dhuguu yeroo 6 haga 8 mana fincaanii fayyadamuu qaba jedhanii dubbatanii. Kabiraa immoo yeroo baay'ee namni bishaan qajeelatti hin dhugne mataan dhukkubuu danda'a yookiin immoo dachiin isaan maruu dandeetti qajeelatti yoo bishaan dhuguu baate jechuudha. Kabiraa immoo hirriba nama jechisiisuudha. Hirriba gahaa eega rafeen booda halkan guutuu rafee ka'ee ammallee deebi'ee yoo ka hirriba jechisiisu yoo ta'e kunillee mallattoo bishaan hir'ina agarsiisa jechuudha. Kabiraa immoo yeroo mana fincaanii fayyadamu yookiin sagaraa yoo ta'u akka malee itti ulfaachuudha jechuudha. Sagaraan rakkisuu jechuudha. Kabiraa immoo beela nama jechisiisuudha jechuudha. Amma deebi'anii yoo nyaatanii bishaan gahaa dhuguutti hin jiranii jechuudha. Kanaafuu yoo hagana isiniin jedhee bishaan hanqina qabaachuu keessan kanarraa yoo hubattanii faayidaa bishaanirraa argattan immoo akkamitti qajeelatti bishaan dhuydanii irraa argachuu dandeettanii ka jedhu immoo isinitti himuu barbaada. Bishaanii akkanumaan dhuyneetiniin faayidaa irraa argachuu hin dandeenyu. Yeroo garii akkaataan itti dhuynu bishaan itti dhuynu miidhaa qaama keenya irratti geessuu ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu bishaan akkamitti akka dhuynu yoo isinitti himu immoo tokkoffaarra ka jiru ganama yoo kaanu bishaan ho'ifnee dhuguudha jechuudha. Bishaan ho'ifnee yoo jedhu danfisuu osoo hin ta'in qorri irraa bahee xiqqoo ka gara danfaatti kalaa'ee jechuudha. Kanaafuu bishaan ho'aa ganama dhuguun maal nama fayyada yoo jettanii ka gaafattanii dooktaroonni akka jedhanitti seelii diimaa yookiin red blood cell ka jedhanii akka guddatu qaamni keenya akka jabaatu nu godha jechuudha. Lammaffaarra immoo ka jiru faayidaa bishaan ho'aarraa argannu yoo sammuun nu dhukkubaa jiraate yoo mataan nama dhukkubu yeroo baay'ee taane wanna kanallee nama hir'isuu danda'a jechuudha. Kabiraa immoo daayijeshinii yookiin immoo qaama nyaataa keenya garaacha keenya kana akka qulqullaa'ee summiiwwan garaagaraa detox akka nu godhu nu qarqara jechuudha. Qaama keenya keessaa wannoonni hafanii hambaa jedhama maal jedhama jechuun halkan guutuu daayijest godhee geessee qaamni keenya haarawatti akka qulqullaa'ee ganama cireef qophaa'u godha jechuudha. Kabiraa immoo akka wannaa furdina yoo hir'isuu barbaanne illee bishaan ho'aa dhuguun sirri nama qarqara jechuudha. Kabiraa immoo gogaa bareedaa bugurii namni qabu kuni fa'aa osoo qajeelatti bishaan dhugee bishaan fayyadamee mataa rifeensa namaa guddisuuf illee kottee namaa waa hundaafuu barbaachisaadha jechuudha. Kuni hundi faayidaa bishaan ho'aa yookiin immoo room temperature dhugurraa argannu jechuudha. Irra caalaa immoo ganama bishaan ho'aa osoo dhuyne irra filatamaadha jechuudha.
bishaan dhuguun miidhaa qabaa isiniin jedhee ture. Miidhaan maalinni jettanii yoo gaafattanii miidhaan kun bishaan qorraa dhuguudha jechuudha. Namni baay'een bishaan yoo dhugu bishaan qabbanaa'aa ispeeshaalii yeroo ho'aa yoo ta'e bishaan qabbanaa'aa dhuguu irra filata. Garuu qaama keenyaa fi akka malee miidhaa akka qabu beekuu qabna jechuudha. Yeroo fi nu gammachiisuu danda'a, garuu achi keessa eega seeneen booda qaamni keenya dhiigni keenya akka qajeelatti sarkuleet yookiin akkan sochoone godhaa jechuudha. Kan itti aanee jiru immoo daayijeshinii yookiin immoo wanni nyaanne akka ititu akka yeroo dheeraa itti fudhatu akka qaamni keenya daakuuf yeroo dheeraa akka itti fudhatu godhaa jechuudha bishaan qorraan kun. Kan biraa immoo akka malee nutti ho'eetiniin yoo kadhuynu ta'ee bishaan kana bilaadii keenya yookiin dhiiga keenya dhaabeetiniin lubbuun keenya akka hin dho'anne godheetiniin haga du'aatu nama geessuu danda'a jechuudha. So hagana yoo isiniin jedhee isin gahaardhaa fi yoo viidiyoo kana jaalattanii waa irraa barattanii laayik gochuu keessanii hin dagatinaa. Nama biralleen fayyada yoo jettanii amantanii sheer godhaa. Haga viidiyootti aanutti nagaan naa tura. Galatooma.